Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota koo har'a rakkoo guddaa hedduu keessan mudataa jiru. Windows 11 PC keessan yoo isin jalaa harkifate maal gochuu akka qabdan mala salphaa ta'een isiniif dhiyeessa. Kanaaf viidiyoo gabaabaa kana hamma dhumaatti hordofaa. Egaa tarkaanfii tokkoffaa irratti application yookaan appiiwwan jiran task managerii keessa gallee appiiwwan yeroo kompiitara keenya banamu mara ofuma isaaniitii banaman hedduun ni jiru. Warreen kana disable yookaan adda kutuudha. Isaan kanneen raamii yookaan memorii kompiitara keenyaa akka nuuf qusatu godha jechuudha. Tarkaanfii lammaffaa irratti disk clean up gochuudha. Faayiloota tempii jedhaman qulqulleessuun iddoo C drive keenya bilisa goona. Kun saffisa hard drive akkaan dabalaa steppii kana keessatti jechuudha. Tarkaanfii sadaffaa irratti performance option yookaan visual effect window keessa tokko dhaamsuudha. Akka inni base performance yookaan tasgabbii gaarii akka argatu irratti hojjetu goona jechuudha. Ergaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya tarkaanfiiwwan kana yoo hordoftan kompiitara keessan irratti jijjiirama guddaa akka argitan shakkii hin qabnu. Yoo gaafii qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon kun yoo isin fayyada ta'e like gochuun hin dagatinaa. Akkasumas odeeffannoo teknooloojii dabalataaf subscribe godhaa. Hamma viidiyoo itti aanutti wal arginutti nagaaf nuuf tura.